Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu sallaa jirjalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isin haa qaqqabu. Baga jiraattanii baga eeggamtan isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka har'a meeshaalee haarawaa istooriirraa ammas obboleettiin tokko xalabatteen gatii isaa wajjin qabadhee isiniin dhufeetoo jira. Viidiyoo kana haga dhumaa laalaa warroonni chaayinaala keenya haarawaa taatan garatan sabiskiraayibii godhummaatii keenya ta'a. Gaman manaffeerraa kooti warri turtiin afaan guutan hedduu tokko galatoomaa isiniin jecha. Egaa kan meeshaalee kana tokkoon isaa gatii isaa ittan isinittan himaa achumaanis immoo hagam akka yoogaa hojjetameetis bahee ni teechisnamoo hin teechifnu asumaan odeeffannoo deebisiitti immoo ijoolleen tanaan duras hojjetatanii ji'oota meeqan booda immoo fe'atanis ni jiru. Ammas taanaan abbaan feetan hojjisiifattanii meeshaalee keessan erga xumurattanillee teechifachuu ni dandeessu. Hagamanni keessan keessattuu isin xumuramutti jechuudha. Sababbii tanaan dura viidiyoowwan darbirratti balaa mana diiggatiin mana geeddarree jedhee isinitti himirraan amma immoo qabatamaan bootaa keenyatti deebineetoo jirra isiniin jechuun jaaladha. Egaa kanaadha kanan isin jedhu. Yoon kana jedhu ayyaantuun dhaabbata mataa ishii qabaattee yookaan immoo mana mukaa kana kan ayyaantu kan dhuunfaa ishii ta'eetii miti. Ni beektu hundi keessanuu isiniin jedha. Tariitii boru waan ta'uun beekan wanni waaqayyoof dadhabame tokko homtuu hin jiru. Tarii anillee boru nama ulaagaalee kana guuttatee nama ofii kiyyaa hojjetee haala nama koo tajaajiluun hojjedhu tariitii waaqayyo haala naa mijeessuu ni danda'a. Ammaaf garuu dhaabbanni kun kiyyaa miti yookaan bootaan itti hojjisiisu kun kiyyaa miti. Meeshaaleen obboleettii kiyyaa kun jajjabaa. Meeshaalee jajjabaa 5dha kan ishii filatte isiniin jedha. Garuu yaa ta'u malee yeroo kamiyyuu guyyaan jedhu galgalan jedhu osoo hin salachaaminan deemee itti deddeebi'ee meeshaaleewwan kana laalee haga hojjetamanii xumuramitti yoo fe'atan haga fe'atanitti yommooyyuu hin fe'anne ta'ee haga istooritti galeetoo itti cufamuufitti deddeebi'ee ilaala. Sanuu cufamullee meeshaadha hoggaan deemu istoorii san banee meeshaalee san cheekii godheetoo haga har'aa diresii odoon maamila kooti walitti hin bu'in odoo waliin laalin nageenya wajjin wal eebbisnee nagaadhaan meeshaaleen naagalaa jira jechuudha. Kuni jabina koo osoo hin ta'in jabina rabbiiti. Waan gootu hundarrattuu yoo rabbi siin boosii ta'ee fi rabbi keessii oole qofaadha jechuudha kan milkooftu. Kanaaf milkaa'ina ani jedhu meeshaan namaa dafqi namaa nagaadhaan manatti galuudha. Galuu qofa osoo hin ta'in immoo meeshaalee san akka abbaan sun barbaadee ergatetti bahuu isaati jechuudha kan na gammachiisu. Dhugaa keessattuuyyuu meeshaalee obboleettii gadda fe'ame gubbaa irratti waggaa meeshaaleen ishii hojjetamu qixxee gawee yookaan meeshaan muraasni nu hafu diiggan manaa eegalame jechuudha. Cinqiin ani cinqame cinqii miti. Achi gubbaatti garuu galata waaqayyo hunduu anaaf mijatee haalli naa mijatee meeshaalee san baasee isiniin jechuu jaaladha. Egaa kana keessaa maa baate naan hin jenna. Meeshaaleen kun baay'ee bareeda. Ijoollee baay'ee natti ergitanii jirtu, hawwitanii jirtu, yaaddanii jirtu. Garuu fudhachuu hin dandeenye ijoolleen ni fudhannas jettanii ni fudhanna jedhu qabdii kennanna jettanii hawwitaniitu osoo hin ta'in hafellee ni jirtu. Obboleettiin tokko kaacabsitee meeshaalee kan hunda isaatuyyuu ajajattee jirti. Meeshaaleen kun gatii agamii akka fixee hoomitti akka bahuu fi obboleettiin kun guyyaa fi ji'a wajjin illee teechifatteetoo jirte jechuudha. Rabbiin nama guyyaa sanii haa taasisu isillee immoo nama milkii haa taasisu naan jedha. Akkasuma immoo anas rabbiif naa kadhadha. Ishiidhaafis immoo rabbiin nagaadhaan itti si galchee namatti boqattee nama haaratti galfatee gaa'ila eebbaa keessa jiraatte nageenyaan boqonnaan itti boqattu siif haa taasisu jedhaanii koomentii jalatti egaa wal eebbisuun ijoollee keenya addaadha yeroo baay'ee. Na gammachiisa jechuudha waan koomentii keessan dubbisu agarraa adresii koomentii keessan caalaa kan na boqachiisan jiru rabbii gaditti jechuudha. Koomentiin keessan hedduu namatti tola isiniin jechuun jaaladha. Ammas immoo warroonni xalabachuu barbaadan warroonni qabdii kennatanii turuu barbaadan amma fakkeenyaaf obboleettiin kun ni tura qabdiidha kan ishiin kennatte meeshaalee yeroo fuulduratti birraatti bahuudha jechuudha. Ishiin akka boodatti na jalaa hin daballe jechaaf. Amma qabdii kennattee jechuudha. Warroonni akkasiitillee horaattan itti fufuu hin dandeessanii warroonni immoo amma hojjetameen waa bahus jettan meeshaaleen amma kennatanii hojjetamee bahus ni jira. Viidiyoo isaa qabadheen isinii dhufa. Wantoota baay'ee waan barumsa ta'e keessa meeshaaleedhaan wal qabatee jechuudha. Ganaa wantoota baay'ee isin biraan gahaa isin warroota kaan sheer godhaa wal biraan gahaa laayik godhaa kan namoota bira gahuu isiniin jechuun jaaladha. Na kabajjanii na jaalattanii viidiyoo kana laaluu keessaniif immoo hedduu takka galatooman isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabajaa akka argaa jirtan. Meeshaalee kanneen illee ijoollee yeroo baay'ee ni ilaaltu ni hawwitu.
meeshaaleen ishii kan walumaa galatti meeshaalee gurguddaa fi meeshaalee ismaartii ta'edha jechuudha kan ishii filatte yoon kana jedhu warri tanaan dura ismaartii miti jechuu kiyyaa miti guddina isaa siniin jechuu koodha isaa fi obboleettii yeroo darbe fe'attillee meeshaaleen ishii akkasiidha siniin jechuun jaaladha. Egaa kana akka argaa jirtanii wanti isin argitan kun mulu baay'izawee firaashii asirratti argitan kan odoon dubbatin hin darbu firaashiin kun firaashii 16,000 17,000 faa himatu yeroo himatu 16 gurguran firaashiin kun ol ka'iinsa isaa irraa laala firaashiin aynata sadiitu jira jechuudha yeroo baay'ee firaashii nam tokko gatii gaafate isinitti kummaa akkana ta'e akka hin jenneefan isiniin jedha qarshiin isaa qarshiin meeshaalee kanaa 200,000 fi 7,000 fixin isiniin jedha nagaa naataa baay'ee.